Baga dhuftan ol seenaa gattaadha. Ogguu ol seentan tooppikii mana gubbaa jiru dubbisaadha. Osoo hin dubbifnes ta'inaa yoo isin hin taane ni baatanii mariin irratti dubbachuudhaaf deemu. Barreesseen jirarree achi gubbaa dhaqaa dubbisaadha. Sambooda ol seenaati ciqilfadhaa gattaan isin jaa. Oromiyaa keessa arra waa lama wal maddii qabuudhaaf deema. Waa lama. Waa lameen maali? Garaagarummaa naannolee harka woboo jirtuu fi naannolee harka mootummaadhaa jirtuun suutatti wajjin deemnee wajjin ilaaluudhaa deemna. Keessa wajjin deemna. Naannoo mootummaan dhuunfatte naannoo woboo harkaa qabdu keessatti maal fakkaata? Nageenyi maal fakkaata? Oromiyaa keessa Oromiyaan bakka lama jirti. Hanga xiqqaa tokko mootummaa harkaa qaba. Hanga irra guddaa woboodhaa harkaa qaba. Mee Oromoonni naannoo kana jiraatan Oromoonni naannawa mootummaan dhuunfattee fi naannawa woboon dhuunfattee jiraatan garaagarummaa akkamtu jira waan wajjin laallagaa. Walii sheer godhaa walii dabarsaa. Namoonni sheer godhaa nama 300 guutu. Tooppika fardirraa dubbannaa manzaraa kobantiin qaroodhaa haan. Kobantiidhaan dubbisuu haadhe. Walii sheer godhaa walii dabarsaa. Tooppikii fardii. Maaliif nama keenya hedduu harkaa wal dhawaa jirti. Maaltu deemu jiraan harkaa wal dhawaa jirti. Namni gariin kara mootummaa kana callaayeffataa, kariin kara woboodhaati. Naannoo mootummaan dhuunfattu keessa jiraatu akka waan biitti nagatti ilaalaadhaa jira. Warreen ammaasii naannoo woboon dhuunfattee jiraatu akka waan isaan irra nagatti ilaalaadhaa jiranii. Naannolee hedduu garaagarummaa jirtu. Lafa lama ta'uu qaban qabna. Lafa lama ta'uu qaban qabneetu deemaadhaa jira. Odeessaan Oromoota naannoo woboon dhuunfatte jiraaturraa argadhee fi odeessaan Oromoota naannoo oppidiyoon dhuunfattirraa jiraaturraa odeeffadheen wal maddii qabee ilaaluudhaaf deema. Sheer godhaa namni hin jiru. Okay. Namni hin jiru nam dhibba. Namni jiru jechuudha. Juudii Haji Jamaal. Maa jina baaftoo? Juudii isa maqaa dhalaatii mini? Footoo dhiiraa gubbaa ta'a. Maqaa dhalaa fakkaatti Juudii. Okay, sheer godhaa waliif sheer godhaa. Namni ol hin deemarraan tana. Namni ol deemaadhaan jira. Okay, waliif sheer godhaa walii dabarsaa. Namni barra kun ni rafa namni karaa noozaa irkaa namni rafu jiraan siyaa. Walii sheer godhaa. Jaalalloo Usmaan. Thank you. Walii sheer godhaa ammallee. Okay. Ittiin fufaa jechuudha. Ra'iisaa Usmaan. Ittiin fufaa jechuudha. Viidiyoo irratti nama dhafeeruuti dhiisi eenyu dallu. Dallu sadalluun kun kiyoo. Aminaa dallu no. Caffee nama dhafeeru. Laayi biratti maaliif? Yeroo tu isaa kun geessu yeroo gaabduun qabaa. Yeroo as gubbaadhaa dubbii nama wajjin naafu qaba. Akkas jechuu akkanaan jechuu barbaade maa akkas jettee kirkiriin fedha. Ifumaafiin haasee gudunfee buu barbaade. So fayyaadaadhaa warri dhuftanii warreen boodara seentan walii sheer godhaadhaa waliif dabarsaadhaa. Barbaadda walii qoodaa feetan dhiisaadhaa. Maal walii qodda wayii anaaf walii qoddanii dantaatee saniifi. Caffeen maallaqa irraa harkatamu, horii irraa harkatamu, badhaasa qabamu. Dantaa keessanii walii qoddanii anyhow, let me go ahead.
فياتادا والفاتادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نجا فياتا إسلام إسلام دينو بخير تريتي لا بأيكم تران شوفا يرو أغتكو دفور بني بيجران تا أما ترامايتي ناسو راف ديما تكو أوديس بيخي ساديمو حملة جلسين ملتا cibni hartu ko mulata wala madagarte tawlim badal di ma dajira khanafi wa kanat butur badi diotana nanno motuma du fatakhisat tiro hiddu ajjecha dageys ajjecha sanu ajjecha ulilama ajjecha garajebenya dageys nanno motuma du fatakhisat wonu kunduri storage gafati pelefis guyyaa mootummaadhaan dhufaa galgala aabaa'oodhaan dhufaa mootummaan guyyaa dhufteeti warra aabaa'oo qunnamee isin aabaa'oodhaaf nyaata geessitanii isin aabaa'oodhaaf kana gootanii mana uummata irra gubuu uummata jeesuu hidhuun kun gaafa TPLFis gaafa dargiidhaatis baratamee deemaadhaa ture garuu tan bara abiittuni naannoo dhuunfatan keessatti Oromoo irratti waan jenoosaayditti madaalamaa gadiitu deemaadhaa jira jechuun dandeenya. يوني قرتي إفبه جينوسايد دي ما داجر مالي خيستو نانو وبون سنتي أمني جل ما دا وجين الماتشاجر وراني بسمة رمودا وران سا وراني مرقساتي فالمتو بديت الرو من رمودا نانو وبون جيسون داو أمني دائما دوبرتي دا منجودو دا شمرني درجة جيسا هندنو خايتي إبتو جين قدر تشاجر مالي ونو هو كينيا بيخيتي أرانتن الرائد ما تشاجر وما يسوى كبك هندا ونو هو كينيا جرو جولت نو غاري جرتي إسانيو جين أبتشو مرتيسا كان مال كنا بدي إبا كرا موتوم مرة إرتي ديمت موتوم ما يورفه ني أجيسا نهيدا أجيتشا سوخنيسا أكد إنجد دقودي خناكا هادا في أبا هادا غرانغو تودا أبا داو جرجيسي جولي دائما أما سدي أما تأفوري قو أهم بسخان أكنو قد آدي موتوم ما كمال قدي نانولي وبون مفتخيستي نجين ناجر نجين نما تقوتو نايم خلي أمريكا تنديمو داف ديما وطوف باسو أوفا أمريكا تنديمو داف ديما جئتي خرا أمبو دا خنات أمت هاي أبو أمريكان إيسا لكي أمريكا خرا أوروميا خرا خانت تنديمو داف ديما مالي في أمريكا جدين it is more democratic نجاجر خرا نانوبون نفتش شوفيرودني أشد لغو هجوش لكن والزرفون انجرتو سامس انجرو يكنجرو والميدان انجرتو نمني نجياني من قدوم ما الآن هيرا في سيران إلى ميدان والبلشان آجرايتو هجوني نانو موتومات نفتر راباتي خرا نانو بوت نفتر سينتو نجير كت أروم ما أجر كلين سنجياتو بوبس سيجري gaafa naannoo woboon dhufatirraa haatee asseentu waa hundaaf qopheessitu zarafamuudhaaf qopheessita ajjeefamuudhaaf qopheessita hidhamuudhaaf qopheessita tumamuudhaaf qopheessita Oromiyaan bakka lama jirtii wanni injuu kana gareen takka garee nagahaati suni karaa woboon dhufattee harkaa qabdu keessatti yakka kanaa yeroo dalagamu miidiyaa gubbatti hin dhageenye sooshaal miidiyaa gubbatti hin garre lafarratti hin garre odullee hin dhageenye jechuudha نجام ولا تجور نجاجر نانو موتومان دفت لا موتومان من نانو ركاب مقالة هنگتك وان ميديا ركاب دفين فكيسيت وان بيجوت ركاب أبي أحمد وان بيجوت ركاب أبو وان برايم مينستر بيجاته أك بيجوت دفتة جروت مفكيس مالي ميديا في هو باورا ميديا ركاب أبي أحمد وني دفتة جر أوروميا خيسا دكتور مران إنجد دقويمو برفي في النرى مايلة كيلومتر جهات برتي وراني بالسماء أورمودا وفتيجرا كيلومتر جهات برتي وبودا نياتشفتا وغرغتي دي ومت أورمودا أجيسادا جرن جتشون وبون في النرى كيلومتر جهاتم وفتي هركاك أبدي جتشون مقالة أمبودا مقالة تيمالي
naannoo siidhaa guututti woboodhaatu bulchaadhaa jira. Bulchiinsi Abiy Ahmad magaalaa keessaa gabbuu hin dandeenye. Magaalaa Finfinneedhaatii fi naannoo siidhaa malee achi keessaa gabbee bulchi biraa uumuu hin dandeenye. Uummanni dhugaa dubbachuudhaaf kana warri biyya keessatti ni beekan. Warri biyya keessatti akka gaarii beekan. Uummanni mootummaa tanaaf gibira kafalaadhaa jira. Uummanni mootummaa tanaaf qaraxa kafalaadhaa jira. Beekadhaa mootummaa yeroo dhuunfattee bulchaatiin jira gaafa jettu uummanni isiidhaaf bitamee qaraxa gibira ashuura mootummaa tanaaf galchuudha qabaa jechuudha. Garuu wanni sun arraan tana Oromiyaa keessatti jirti. Qaranni eenyuuf galaa jira? Eenyuuf dhaqaadhaa jira? Oromiyaa bakka silaa barbaachiftu eenyuutu bulchaadhaa jira? Magaalaalee malee baadiyyaa lafa qabeenya irraa maddu. Icciitii wayii siima. Icciitii wayii siima dhageeffadhaa. Itoophiyaa keessatti jireenyi qaalee jabeetii miidiyaan gamaa gama nafarsaa oola. Miidiyaalee addunyaadhaa akka Oromiyaatti jireenyi qaalawee rakkoon jireenyaa jirtu haason. Rakkoon jireenyaa tun maalirraa dhuftee jennee qoran. Rakkoon qaalessi jireenyaa shunkurtaan maa qaalootti? Boqqolloon maa qaalootti? Bishingaan maaliif qaale? Xaafiin maaliif qaalootti? Deemii maa qaalo? Dhadhaan maaliif qaalo? Killeen, re'een, hoolaan, sangaan maaliif qaalo? Uummanni Oromoodhaa bulchiinsa ifii kan jaaratee ifii qabu. Bulchiinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhatti jaaratee qabu. Uummanni Oromoodhaa achitti qabeenya fi qabateeti ifii wal jijjiiraadhaa ifii haajaa wal baasaadhaa jira. Magaalaa baasuu dhiise. Oromoodhaatu oomisha ifii magaalarraa qabatee jechuudha. Icciitiin qaaleensa jireenyaa har'aan tana samii tuqee kun bakki irraa kaate Oromoon qabeenya ifii qabattee magaalarraa hambisuudhaatu. Look at this. Look at this. Miidhaan mootummaa waan kana jiru. Mootummaan haye uummanni bara oomishaadhaa jira xiqqaattuusi. Yoo naannoo takka bonni seene naannoo takka oomishaadhaa jirti. Takka midhaan nyaataa magaalarraa hangan takka dhabamanii hin beekan. Zayitiin nyaataa hangan takka qaalee hin beeku. Maaliif zayitiin nyaataa oomisha Oromiyaa keessatti oomishamurraa bahaadhaa jira. Yoo Oromoon oomisha qabatte zayitni eessa jira? Yoo Oromoon shunkurtii magaalaa baasuu dhiifte Finfinnee keessatti of course shunkurtaan maaliif hin qaalooyin? Yoo Oromoon xaafii oomishte magaalaa baasuu baatte Finfinnee keessatti xaafii maaliif hin qaalooyin? Jireenyi qaaloon kun maalirraa akka ta'e hin dubbatan jireenyi qaaloo malee. Icciitiin isaa garuu Oromoodhaatu oomisha ifii magaalaa baasuu dhiisee ifii qabatee taa'uun itti jira jechuudha. Waan sila badaatan gartee magaalaa baasuu murteessaadhaa malee Oromoon horii fi magaalaan baaftu, midhaan oomishte magaalaan baaftu. Kun maal si agarsiisa? Waan irree fuuntana wal maddii qabeetii waliin madaalessiin jee bulchiinsa harka woboodhaa jiruu fi bulchiinsa harka mootummaa jiru. Idduu garaagarummaan jirtu warri naannoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa bulchu jiru isaanii beela himatu dhageessu. Isaanii rakkoo himatu dhageessu. Naannoo kana beelli seente, naannoo kana rakkoon seente maaliif? Qabeenya ifii oolfachaadhaa jiran. Bishingaa magaalaa baaseen gurguru ifii oolfata. Xaafii magaalaan baasu ifii oolfata. Kuduraa magaalaan baasu ifii wal jijjiira. Arra wanni Habashaan magaalaa Finfinnee keessa qottuu fi warreen isaan fakkaatan. Jireenyi itti qaalee waachaa jiraniif kan wajjin maas Oromoon magaalaa jiraattoonni rakkachaadhaa jirtuuf icciitiin isaa kan uummanni Oromoodhaa bakka itti nagaa harkatu. Waan ajaa'ibaa uummanni karaa bulchiinsa mootummaadhaa keessaa karaa bulchiinsa wobootti dhiyeessaadhaa jira. Silaa akka ta'uu qabu. Silaa akka mootummaan jettutti garuu kun shiftaa uummataaf hin yaadne ka uummata jeessee uummanni silaa woboo baqateeti karaa mootummaadhaa dhiyeessa. Garuu arraan tana ifatti wanni mul'achaa jiru uummanni mootummaa baqateeti karaa bulchiinsa woboodhaa naga barbaadaaf, jiruu barbaadaaf, ilmaan barsiifachuudhaaf, nagaan oolee buluudhaaf, horii fi horsiifachuudhaaf, nagaa qotee jiraachuudhaaf yookaan woboodhaa hammata yookaan karaa woboodhaa dhiyeessaadhaa jira jechuudha. Garaagarummaan naannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee fi naannoo Abiy Ahmed dhuunfadheeti harkaa qabachuu iddoo jirtu ifatti kan.
warreen dhiibbaa miidiyaan qabuun hubanne dhiibbaa miidiyaan qabu. Miidiyaan halkanii fi guyyaa yoo mootummaa faarsee yoo jabeenya mootummaadhaa hime of course warri miidiyaa kana dhageeffatu warreen bulchiinsa woboodhaa jala hin jirre akka mootummaan jabaadhatti gochuun machiisa. Akka mootummaan jabaadhaa mootummaan keenya mootummaa nagayaati lakkii humaan jiranii hunoo miidiyaa akkana jedhaa ragaan kee miidiyaadha malee lafarratti ragaa takka illee hin qabdu. Lafarraa ragaa takka illee qabdu ragaa kee miidiyaadha. So kana maaliif naasawwanni walmaddii qabee naannoo harka woboo jirtuu fi naannoo harka mootummaadhaa jirtu jedhuun addaan baasee haasa'uuf maaltu itti aanuudhaaf ta'a yoo haala kanaan xiqqochi deemne maaltu itti aanuudhaaf ta'a. Yooni maalinni biyyaa torba irraa kufaadhaa xiqqaachaadhaa deeme yooni meeshaan alaa seenu waan seenuun hin qabaanne maaliif wanni Itoophiyaa seenaa ta'alaa bitamaa hundinuu doolaaraan bitamti. Itoophiyaan doolaaraa miti qarshiin siitu barakaa dhabdee jirti. Haala kanaan maaltu itti aanu ta'a? Uummanni Oromoodhaa qabeenya fi achi qabachuun kun magaalatti namni kan jiraanne godha jechuudha. Keessattuu warreen mindaadhaan jiraatan, mindaa mootummaatiin jiraatan. Barsiisota irraa eegalee hojjettoonni sadarkaa adda addaa jiruun itti qaalawaadhaa deemti. Namni hogguu jiruun huutee as qabde mootummaan beeku. Amma wanni Itoophiyaa keessa deemu jira kanarraa addaa miti jechuudha. Kanarraa addaa miti. Abiy hogguu as ba'e nama jiru fakkaata malee nama if keessa du'ee hin jirre. Waan kan hundi argan. Biitti takkaa kufaatii sadarkaa ammaa kanarra in history. Gaafa nafxanyaan dhiittee bulchituu takkaa hanga ammaan taraa kana namni Itoophiyaadhaa rakkatee hin beeku. Takkaa rakkinni maantanaa hunda wal ga'e. Abbootii qabeenyaa wal ga'e. Barsiisota hojjettoota sadarkaa jalaa aangoota mootummallee rakkinni maantanaa kun dhaanaadhaati miidhaadhaati jiraa jechuudha. Akkamitti jiruun qaaleensi tokko tuuxee kaan hin dhiiftu. Maal inni qabduu haga waa hin bitachuu hin dandeette rakkoon gaadhaa jirti. Yoo maallaqa qabaattee maaliin bitatta? Biyyatti bar sangaan tokko qarshii 250 sangaan tokko qarshii 200 biyya bad namni keessatti lukkuu bitee nyaachuu hin dandeenye. Hogguun rakkinni jiruun qaaluu nuti warra gartee low class warra sadarkaa gadii warra hiyyeessa sanqofaa gartee waa mitu fakkaatti. Garuu jiruun gaafa qaaluu itti warra aangoo qabullee ni miti abbootii qabeenya illee ni miti biyya keessa yoo maallaqni olii gashir hin jenne olii gadi hin deemne yoo waa bittee gurguruun hin jiraan yoo naggaadeen hin gurguran yoo gurguraan binne yoo maallaqni wal keessa hin jiraanne biitti kuftee jirti hin jirtuu jechuudha. Ethiopia does not exist. Does not exist. Rakkoo biraa dhiisaa rakkoo gartee ta Amaaraatii fi ta Tigreedhaatii fi ta Maarreedhaa ta Benishangul ta Qimaant ta Agoo ta dhiisaa. Sadarkaa Oromettuu yoo gad deebine Oromiyaa keessa mootummaan hangam takka harkaa maal kaa'u? Mee Oromiyaa keessatti mootummaan maal harkaa qabdi hangam takka harkaa qabdi hangam takka dhuunfatte? So mootummaan sadarkaa kana geesse deebitee survive godhuu dandeesse Abiy. Asirraa bahee survive godhuu ni dandaya. Haala kamiin militariin harkaa facaate ijoollee haaree ergichaa utaachisee bubbaasana ta qawween takka gubbaa dhamtu baqattee qawwee darbitee baqattoon tanaanii biibulchuudha ta'a? No. Moo jireenya ummataa jijjiireeti jiruu gabbuusee ummanni ka tasgabbaa'ee nagaa ilmaan barsiifatu godhee bijjiraachisa sanis bira kunnee jira hin danda'u kana booda. Deeggarsi Abiy qabu deeggarsi miidiyaa agartee dhiyoo paarlaamaa gubbaa taa'eeti mee namni Abiy nuun to'eetta mee harka baasaadhaa mee eenyu baasaa harka baasa
لكن قفزت كم نوع تنونتان وريت تركباس جان مي إيه نوبات هتركباس يوار كباس هو ريبا هو قلت شيء بيد أبا برايم مينستيري أكراك وريت أتشي نوبات هاي مي وري أتنونتان تركباسا ومن لا يتبع أرج إفكيس تمال جنبيتني يا هو نانتا تجي دوبن نديف تاي نانتان إيه يوم دبّدي نديف تو أكمين تان ما نسأل أبي أرج ومني إيه هاي ميوري سيتور كباس هذا أجي مني بوتور كباس مالي يوتو كقدم سيافي لا نجرامتي قبيت كنت أواجان بيتي صدركا هنجنت خفتي جرتي وبلي كي if مدي لا if مدي قرطنا ميديا عن هنسوبا منا ميديا عن هنسوبا منا غرين بيمان تنا أورمو راتور كاكابا أنغو غرقود أورمو راكابا I agree with you ولي بقل ميوي سيبرقي فدا جريمة بياركاكون أوبيديو مخليت تيب اللي برقتشا باتيتو بياركاكابا يس خنا برو ندينو نمني دون مالي تشالنج سكونا جا أو بر بيورو موركا كابا أورمو دا بكون دهاسا انغرتو أنغو نندونو انغرتو شمال سوانا سو انغرتو أبي وانا سو أبي بر وانغاري كولو جرا إيه مال جني مربنا بيورو موركا كابا إيه أورمو ركاب أورمو كم أورمو إرجمو على فهمت أورمو ديناف صلاتو على فهمت أورمو أو بدي أمّادان يرو برا ديده مي تربة تيبلي في إرجمتي أورمو أفسات ورتيتو أنغو هركا أو أمانت جرخوني دنتا أورمو دا فدي أورمو دا غافي أورمو دا بيخن ورا أمد ديده مي تربة لينج فمي غافي أورمو دا تنا باللي سوراف أمسي سوراف أمة أورمو دا باللي سوراف دلغات آتوه جتو دقي فردا أورمو بيار كاكم ديتن أورمو سن أوبيديو خليلاتو بيار كاكم ناجا سلا ورغافين أمة أورمو دا أمة أورمو دا مالي فكبساي غافين أمة أورمو دا مالي بيوختاتي أرانتنا إفلي يا إي خاني بيجلي هليا خاني أمة أورمو اللي هنسل بسن سلا غافي أورمو ديبسني أم قرر أبان فيديو بإنو غافت إنو غافت أورمو ياتيوي غافي أورمو دا غافي أنغوتي مت غافي أبابي يومات غافي مرغات سيلا ورّي أورمو دا تبي بلتو جرا لكي تسقبا وادا بيا خيسا أفان أورمو دا تكادران في بني خيسا دبتمو أما بكا هندا دبتما إيربورتي خيسا أفان أورمو دا تنسي دبتني بيرو سيد أفان أورمو دا تي يس ويسني أفان أورمو دا دبتشو ساني أورمو دا في مال جيري أورمو دا في جرينيا وييسمو أورمو هيدر أولشمو أورمو را أجيتشا أولشمو أورمو دا عرب سودا في تكيني راباسمو أفان أورمو دا دبتشو ساني أورمو دا في مال جير هاتن إفقافنو تنا إفقافنو يوتا ديبسا قباني ونما موتما تنا مرمنو فنجرتو أورمو دا بيبولشا أورمو هيدامات أنجرتو أورمو نجيفامات أنجرتو أورمو كيفرت أبا أورمو نغان دلغتي نغان قلتي نغان المامبرسيفتي ونما مرمنو فبرنجرتو garuu manjirtu Oromoo biyya harkaa qabdu tanaatu Oromoo gaafiin Oromoodhaatu hin galiniifi hiikaa qabsoo Oromoodhaan beekan qabsoon Oromoodhaa maal keessa kuttee as geesse qabsoo Oromoodhaa tanaaf warreen akkamtuu wareegan gaafiin Oromoodhaa maaliin deebiti warran beeyneetu warrum ama 27 diinaa ergamaa beetu as bahee torbaanuma tokkotti qabsaawaa nutti tahee torbaanuma tokkotti hayyoota daangaan qabnu nutti tahee torbaanuma tokkotti ergamturraa ilmaan abbaa gadaa tahee torbaanuma tokko keessatti biyya qabatee isin bulchinaa isin bilisoomsinee nun jechaa jiran nutis lakkii bilisummaan tanaa miti yaa oppidiyoodhaa isin dura gaafiin Oromoodhaatu isiniif hin galle nunuu banne dubbiin akka
kophee TPLF haxaawanii garaa guutisanii miti ummanni Oromoodhaa naga barbaada ummanni Oromoodhaa yakka malee hidhamuu qabu yakka malee ajjeefamuu qabu ummanni Oromoodhaa qe'ee irratti lafasaa saamamuu qabu ummanni Oromoodhaa nagaan jiraachuu barbaada tunin galtuuf arre opinion bakka jirtu hundaa ammallee garaafiti fiiqaadhaa jirti kan biyya harkaa qaban biyya harkaa qabnaa biyya kana gartee hegeree isiidha bright future hegeree bireeddu hegeree ifa ummata kanaaf uumneet ifillee uummannan jedhan hanga aangoo harkaa qabnu numa saammannaa qabsoon guddoon opinion godhaadhaa jirtu saamis eenyu akkuma diinni saamaa turetti ummata Oromoodhaa saamu bakka dhuunfatan hunda saamisaa deemu bakka opinion dhuunfattee harkaa qabdu hunda warreen biyya keessaa ragaa ba'a keessattuu abbootiin qabeenyaa ragaa ba'a dhuguu dubbachuudhaaf gaafa TPLF fi amma kan irra dalagachaadhaa jirta kan irra hulaa sii bara maaliif akkas ta'e nageenyi irra caalatti naannoo woboon dhufatte wanni jiruuf maal beektanii warra waraana bilisummaa Oromoodhaa ka qabsu jiru kanaatu kaayyoon isaan qabsaawaniif karaan isaan deemaadhaa jiran akkaataan itti deeman biyya kana hegeree biyya kanaatiif ni tolaa hiikuu jette fakkeenya asumarraa fudhuun siin jedha arraan tana naannoo isaan harkaa qabanii fi naannoo mootummaa harkaa qabdu garaagarummaan jirtu maalii jii ilaalii yooni jireenyi naannoo isaan qabatti irra wayyaa taate jarri kun hegeree Oromiyaadhaatiif gaariidha yoon immoo naannoo isaan dhufata kanatti nageenyiin jiraan ummanni daranuu miidhamaadhaa jiraate jarri kun hegeree Oromiyaadhaatiif gaariidhaa miti jennee murteessine garaagarummaan naannoo opinion dhufatteetii fi naannoo aabaan dhufattee iddoo jiru garaagarummaan kan warra biyyaa yaaduu fi warra garaadhaaf yaadu warri garaadhaaf yaadu ajjeesaadhaa saamaadhaa deema warri immoo biyyaaf yaadu ifii beelawaati ummata nyaachisaadhaa ifii rakkatee nageenya ummataa eegaadhaati deema garaagarummaan haganu wanneen jaralamee wal middi qabee laaluu barbaadee fi fayyaa ta'aa yeroo gaarii qabaadhaa warreen ammaan tan seentan viidiyoo kee deebi'aadhaati dura dhageeffadhaadhaa warra viidiyoon hin biraan gahaadhaa isin gargaarti waa garii hubachuudhaa fi hagamaan jechuudhaaf seenee yeroo gaarii